qara nagaa waraana bilisummaa Oromoof dhiyaate irratti xiinxalaan siyaasaa Obbo Jawaar Mohaammed yaada kennanii jiru. Bal'ina oduu kanaatiif akka taanutti kan dhiyaatu ta'a. Waamicha araaraa buusuu mootummaan waraana bilisummaa Oromoo WBOf taasisee hordofee xiinxalaan siyaasaa jaallatamaa fi beekamaan Jawaar Mohaammed Siraajiin yaada mataasaa kennee jira. Akkasumas waamicha hunda galeessa qaama dhimma ilaallatuuf godhee jira. Araarri kun araara lafa qabate akka ta'uuf uummanni Oromoo xiqqaa guddaan gahee mataa isaanii baachuu qaba jedhee. Yaadni Jawaar Mohaammed dubbate keessaa dubbiin Oromiyaatti nagaa buusuun waywaatamaa fi ture karaa qabachuu hedduu fakkaatti. Mootummaan ifatti waamicha nagaa dhiyeessee jira. Waraanni bilisummaa Oromoos waamicha kana akka fudhatu ibsuun adeemsa marii nagaa keessatti wantoota guutamuu qaban ifatti tarreessee jira. Amma gara marii qabatamaatti cehuutu hafe. Gamni lamaan araarsituu irratti waliigalan filachuu qabu. Kanarratti mootummaan araarsituu alaa yookaan external mediator jedhamanii irratti mamii qabu kaasuu qabamu. Lolli kun sadarkaa jaarsota biyyaatiin milkaa'uu danda'u bira darbee jira. Carraan bifa sanii dubbii furuu bara 2018 fi bara 2019 darbe. Amma sababa teeknikaa, loojistiikii, seeraa fi walamantaaf jecha qaamni alaa jidduu jiraachuun dirqama jedhee. Hoggansi siyaasaa, hayyoonni fi uummanni bal'aan abdiin amma uumame kun saffisaan hojiitti akka hiikamuuf deeggarsa laachuu qaba jedhee. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa ABO shaniif waamicha araaraa dhiyeessee jira. Gurraandhala 10 bara 2015 yaa'ii idilee afuraffaa waggaa lammaffaa bara hojii caffee Oromiyaa gaggeeffamaa jiru irratti pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa ABO shaniif waamicha araaraa dhiyeessanii jiru. Kabajamaa caffee kana fuulduratti qaamolee hidhatanii naannoo keenya keessa socho'an ABO shaniin akka araaraan galu kabaja olaanaadhaan maqaa uummata keenyatiin gaafachuun barbaada. Qaamoleen nageenyaa sadarkaa adda addaa fi uummata keenya aarsaa qaalii kaffalanii fi gahee olaanaa baachaa jiraniif kabajamaa caffeen kun akka naa galateeffatu ulfina olaanaadhaan gaafadha. WBOn waamicha mootummaan araaraaf dhiyeesse kana gammachuun garuu eeggannoon simadha jedhee. Dubbii himaa idil addunyaa ABO yookaan WBOn Obbo Odaa Tarbii yaada pirezidaanti Shimallis caffee Oromiyaatti himaniin wal qabatee addatti BBCf deebii kennanii jiru. Ibsa gareen kun baasee mariin kan gaggeeffamuu qabu sadarkaa federaalaatti malee mootummaa naannoo Oromiyaa waliin qofa miti jedhee. Taajjabtoonni idil addunyaa maricha taajjabuu qabu kan jedhan Obbo Odaa Tarbii dhiyeessi loojistiikii giddugala marii fi kaan irratti kan amanamummaan hojjechuu danda'u taajjabdoota idil addunyaatti jedhee. Marii nagaaf taa'uuf ammoo qaamni biyya keessa walabatee jira jennee hin amannu. Yoo jiraatellee dhiibbaa mootummaa irraa bilisa ta'ee marii araaraa kan gaggeesse jennee hin amannu jedhee ibsa baase. Marii hiika qabeessa gaggeessuuf ajajootni WBO fi namootni maricha irratti hirmaatan zoonii waraanaa keessaa bahuu fi seenuuf loojistiikii fi giddugala barbaachisa jedhee. Loojistiikii dhiyeessuu fi wabii nageenyaaf ammoo dhaabbileen idil addunyaa walaba ta'an barbaachisa jedhee. Dabalataan mariin kan gaggeeffamuu qabu sadarkaa mootummaa naannoo Oromiyaatti osoo hin taane mootummaa federaalaa waliin ta'uu qaba jedhee. Ministeerri muummee Abiy Ahmed gara aangootti erga dhufaniin booda tasgabbiin biyyattii keessatti dhufe osoo hedduu hin turin Oromiyaa keessatti qabsoon hidhannoo WBOn gaggeessuu mootummaa waliin waraanatti kan ce'e. Waggoota arfan darbees godinaaleen Oromiyaa nagaan oolanii buluun muraasa. Waamicha Obbo Shimallis dhiyeessan
adeemsan kanaan tarkaanfii gaarii fi nu gammachiisuudha kan jedhan obbo Odaa Tarbii. Seenaa darbee yaadachuun adeemsa kan of eeggannoo guddaan ilaalla jedhan. Marii seenuun gaariidha, karaa nagaa furmaata barbaaduun gaariidha, garuu akkaataan nuti itti seennu ilaaluu barbaachisaadha jedhama. Waliigalteen mootummaa Itoophiyaa fi ABO amma dura bakka qaamni sadaffaa hin jirretti waan gaggeeffameef fashalaa'ee jedhan Odaan. Rakkoon kun akka irraa hin deebi'amneef qaamni sadaffaan barbaachisaadha jechuun marii fi adeemsa araaraa irratti haaldureen kaa'an akka jiru irra deebiin ibsanii. Dabalataan ammoo yaadni obbo Shimallis kun kan dhagahame wayita qaamoleen lamaan gidduutti ammallee waraanni gaggeeffamaa jirutti ta'uu isaan akkasumas waraanichi waggoota 4 gaggeeffamaa jiraachuu wajjin wal qabatee tarkaanfiiwwan amantaa uuman fudhatamuu qabu jedhama. Kanaafis akka fakkeenyaatti hidhattoonni siyaasaa kumaatamaan lakkaa'aman hidharraa gadhiisuun waajjiraalee dhaabbilee siyaasaa cufamanii turanis haalduree mariif taa'uuf qabatan keessa taa'uu dubbatanii. Waraana kutaalee Oromiyaa adda addaatti babal'ataa dhufee fi sochiilee hawaasaa bu'uura jireenya uummata danqee fi lubbuu hedduu balaafatetti xumura gochuuf ammoo dura gama lamaan irraa yaadni marii nagaa dhiyaachaa ture. Haga ammaatti garuu tarkaanfiin abdachiisaan lafatti bu'ee raawwatamu eegalu hin mul'anne. Kun ammoo qaamoleen lameen dhugumatti marii nagaaf qophiidhaa gaaffii jedhuuf nama kaasamu. Himan WBO obbo Odaan BBC'n dhugumatti isin marii nagaaf murannoo qabdu jechuun gaafate. Nuti marii wayyaa araaraa wayya jennee yeroo ibsa baasaa turre mara sanaaf qophii taaneeti. Itti seenuufis uummata rakkoo jiran keessaa baasuuf nagaa biyyattii keessatti uumuufis yeroo mara qophiidha jechuun deebisanii jiru. Dabalataan waraanni kaaba Itoophiyaa waggoota lamaaf turee fi gaaga'ama guddaa geessiseen karaa nagaan xumuramu hordofees inni Oromiyaas xiyyeeffannoo wal fakkaatu akka argatu sochiin qaama adda addaan godhamaa ture. Haa ta'u malee sochiiwwan godhaman lafa qabatanii qaamolee lamaanii gidduutti keessoonis ta'e dubbii eegaluu fi dhiisuu irratti BBC'n wanti ifatti bira ga'e hin jiru. Mariin amma booda eegalama jedhamee abdatamus yoo dhufe gama isaaniin qaamni walabaa sadaffaan akka keessaa qooda qabaatuun barbaadan akka jiru ibsaniiru. Amma dura yaada marii araaraa dhiyaachaa ture ilaalchisee mootummaan ejjennoo qaamni sadaffaa hin feesisu jedhu calaqqisaa ture. Odaan yoo qaamni sadaffaa hin jiraatu ta'e hireen marii araaraa maal ta'a isa jedhuuf deebii yoo kennan akka amma dura gaabbuu hin barbaannu jedhani. Waliigaltee amma duraan qaama sadaffaa dhabuun waan uummata keenyaas nuus godhe waan beeknuuf dogongora sana irra hin deebinu jechuun Odaa Tarbii dubbatanii jiru. Haaldurreewwan mariif kahan keessaa kan biraan atattamatti haalduree malee dhokaasni akka dhaabbatuu fi duulli waraanaas akka dhaabbatu kan jedhudha. WBO heeraan kan shororkeessaa godhe labsii mana maree bakka bu'oota uummataa federaalaatti malee kan naannoo miti. WBO'n duula waraanaa kan adeemsisaa jirus raayyaa federaalaatti malee kan naannoo miti. Kanaafuu adeemsi marii nageenya WBO wajjin taasifamu seeraanis ta'e adeemsaan itti gaafatamummaa mootummaa naannichaati oli jedhe. Manni marii bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa adda bilisummaa uummata Tigraay fi WBO irratti shororkeessitoota jechuun farrajee ture. Murteen mana maree kun murtee koreen ministeerota kan gareewwan lamaan akka shororkeessaatti akka farrajaman raggaasisutti aanee kan dhufe ture. Farrajiin garee lamaanii kun erga waliigalteen dhaabutii fi mootummaan federaalaa gidduutti sadaasa godhameen boodas hamma ammaatti hin haqamin jira.